nageenyi waan hundaa caalaa. Namni gaafa wal argu nagaa wal gaafata. Ganamas yoo wal argu nagaa bultanii waliin jedha. Guyyaa immoo nagaa oltanii jechuudhaan galgalas haaluma kanaan itti fuufa. Nagaan baay'ee barbaachisaadha. Namni gaafa wal argu maaliif qabeenya waliin gaafatu? Maaliif waan biraa waliin gaafatu? Guyyaa keessatti yoo si'a sadii wal argeessa haasaan jalqaba waa'ee nagaa ta'a. Nagaa hin dhabina. Namni akkuma bifaa fi wajjaan garagaraa yaadaa fi amalaanis garaagarumtii qaba. Fedhiin namaa fi ilaalchi namaas tokko miti. Ilaalcha garagaraa qabaatanii hojii tokko waliin hojjechuun ni danda'ama. Naannoo fi waliin misoomsuun, nageenya biyyaaf dursa kennuun, waliin ta'anii diina qolachuun, fedhii uummataa waliin ta'anii guutuun, rakkoo hawaasaa waliin ta'anii furmaata itti barbaaduun ni danda'ama. Isa kana uumama namaa irraayyuu hubachuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf miila namaa haa ilaallu. Miilli namaa gaafa tarkaanfatu waleegee tarkaanfata malee lamaanuu si'a tokkotti wal qixa waliin ka'an. Tokko yoo ol ka'u inni kun lafumarra dhaabbatee madaala qaamaa akka qaamni hin kufne eega. Inni dhaabbatee ture sunis dabaree isaatti yoo ol ka'u inni kun immoo dafee lafatti dhaabbatee qaama kana waliin utubanii kufaatii irraa dhoowwu. Sababbiin miilli waleegee tarkaanfatuu fi kaayyoo tokkoo fi kallattii tokko irratti waan deemaniifidha. Ija namas yoo ilaallu lama osoo taatee jirtu garuu walumaan waan godhan hunda waliin godhu. Sababbiin isas kaayyoon isaanii tokko waan ta'eef. Gama biraatiin ammoo miila kallattii fi kaayyoo tokkoof deemu gaafa inni wal dhahu argina. Osoo karaa deemtu miilli tokko yoo si sakaalee wanti ati hubachuu qabdu inni duraa miila lamaanuu kee ta'uu isaa hubachuu qabda. Inni kun dubbii haqaati. Akkuma armaan olitti dubbachuuf yaaletti kaayyoon ergaa kanaa nagaa, jaalala, tokkummaa, misoomaa fi wadhageettii jajjabeessuufidha. Nuti nama ta'e namni waa hin dhabne hin jiru. Yeroo wanti tokko badu ammoo waliin mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Kaayyoon keenya waan bade tokko sirreessuu erga ta'e xiyyeeffannaan keenya sirreessuma irratti ta'uu qaba. Nagaan yeroo baay'ee waan waliin jiraatuu fi waan nurraa fagaatu hin fakkaatu. Nagaa waliin eeggachuu fi nagaa tokko keenya irratti xiyyeeffachuu qabna. Nagaan qaamni mootummaan qofti fiduu hin jiru. Nagaan kan hunda keenyaati. Nagaa situ eeggata. Nagaa anatu eeggata. Kanaafuu haasaan keenya, barruun keenya, mariin keenya akkasumas oolmaan keenya nagaa kan buusu ta'uu qaba jedheen yaada. Nagaa dhabuun waan nu godhe ofii keenya irraatis biyyoota garagaraa irraatis hubachuun ni danda'ama. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa Qaxaleeti.